Madureen koo kanama kana mallattoo nama waamicha isaatti jiraachuuf fedha qabu. Madureen keenya mallattoo nama waamicha isaatti jiraachuuf fedha qabu. Namni waamicha itti waamate jiraachuudhaaf fedha qabu maal fakkaata? Fuula isaarraa maaltu dubbifa'u? Gooftaan dhukee Waaqayyoo jiraachuu kee dirqamnee dhufne moo namatu nu fide moo fayyuu dhufne moo waan Yesuus kun nuu ifeera? Duukalee mana keenya keessatti waa'ee Yesuus kana waaqeffachuun nama nutti hime moo dirqamnee dhufne moo? Mee nama si buqqeedhaan mallattoon nama waamicha isaatti jiraatudha. Fedha qabaa'oodha. Maal fakkaata raali? Kanaaf Daawit akka jedhe kottu gara mana Waaqayyoo deemna nana jedhan nyaaraan guure nan boo'e jedha fiituu naa barraanna dassaalenya. Warri Efesoon kun kichuudha. Baay'ee gadi fakkeessanii wangeela dhugaa kana agarra. Akka yaa dubbisu hojii ergamoota boqonnaa 19. Warri Efesoon keeyyinan kun hin ariifatu. Baay'ee tajaajilutti ariifatu. Garuu dhugaa kana adda baafachuun barbaadan. Baay'ee gadi fakkeessanii waa hubachuun barbaadan. Maal jennaan ofiitti baritoon taane abbaa isaan barsiisu dhaban. Abbaa isaa himatu dhaban. Abbaa jireenya isaanii gadi fageessee deemsa keessan sirreeffadhaa isaanii jedhu dhaban. Sirriitti nu wadhaaga achennaa ga'u bartoota gooftaa yookaan duuka buutuu gooftaa laayikii wandamii kan akka keetii kan kan wangeela baatee wantaa dhabu kan akka koof kan akka kee kan bartoota gooftaa warra jedhaman nuti duuka buutuudha. We have disciples. We can to preach Jesus for the other warra jedhu warra lissana warra afur qulluun guutamee warra machaa'u bartoota gooftaa kan jedhaman of qindeessanii Yesuus Kiristoos nama 12 ergamaa godha jedhanii nama 12 wallakkaa'anii warra garee uummatee achi keessa taa'u namoota 12 warra maqaa ofitti waggaasee nuti duuka buutuu ta'aniirraa warra jedhan cuuphamneerraa amanneerraa warra jedhan argate. Phaawulos jireenya isaanii ilaalee ka'eetu jireenyi isaanii maqaan isaanii duuka buutuu jireenyi isaanii duubaan buutuu maqaan isaanii gurguddaa jireenyi xiqqaa jedhe isin meele sinitti maxxannaan naa ta'uu diddanii nyaatamuun keenya dheedhiidha alli keessan immoo duuka buutuudha. Tariidhaan duuka buutuudha ergamaadha paasteriidha raajiidha jedhanii ofitti moggaasaniiru. Jarreen kun namni bira dhaqee yoo nu barsiisi jedheeni intee jireenya isaaniirraa Kiristoos hin mul'atu. Jireenya isaaniirraa wanti gaarii hin mul'atu. Mallattoon nama Waaqayyoo ta'u isaan gubbaarraa hin mul'atu. Jennaan Phaawulos ilaalee ka'ee isin meele gaafa amantan sana gaafa gooftaa fudhattan sana gaafa dhattanii harka ol kaaftan sana hafuura qulqulluu fudhattanii tuyee jedhee gaafate. Nama sin bukkee fooliin kee eenyu jedhaan hime goofte hafuura qulqulluu qabdu sinii kennameeraayi agangabata keessanirraa hin baatti godhattanii tuyee hafuura qulqulluu argattanii jedhee gaafate. Otoo sabara kanaati hafuura qulqulluu fudhatte kennameera jechuun dhiqatti sabara kanaati. Isaan garuu maayinni jedhani maayinni netama jettamuuni maayinni inni hafuura qulqulluu waan jedhu fudhachuu miti akka jiruyyuu dhageenya hin beeknu. Kana garraamota otoo beektee nuti akkana ta'e amma nuti hafuura qulqulluu dhabuu doon taane kan nu miidhe hafuura qulqulluu sobu. Hafuura qulqulluu sobu. Nuti hafuura qulqulluu maal akka ta'eyyuu dhageenye hin beeknu. Namni hafuura qulqulluu jira jedhanii tume tokkoyyuu hin jiru jedhanii hin beektan erga ta'e maaliif cuuwwamtanii tajaajila taatarree? Duuka buutoonni sin hin jedhee maaliif ergamaa taatarree maatii duuka buutuu taatarree naani yaa gooftaa kun waanum saayyoo ammarratti dhageenyeeyyuu hin beeknu. Cuuwwamtammoo cuuwwamne cuuwwamneera. Kana kutaaddaa dhannee bishaan keessa kan nu gashaniiru. Bishaaniin cuuwwamne malee hafuura waan jedhamu hin beeknu. Maal asitti tolani? Mallattoon nama waamicha isaatti jiraachuu barbaadu keessaa tokko namni guddachuu barbaadu mallattoo nama guddachuu barbaadu keessaa inni tokko baay'ee danda'ee dadhabbii isaa hin dhufkatu. ድካሙን አይደብቅም። ልሳን በመናገር የሰው ዝማሬ እያዳመጠ የዘመረ ድካሙ መደበቅ አይፈልግም። kun mallattoo nama guddatuuti. Namni guddachuu barbaadu namni jireenya isaanii keessatti iddoo guddaa yoo barbaadu dadhabbii isaanii hin dhufkatan. Sobanii hafuura qulqulluu keessa dhokatan. Jireenya isaanii keessatti yoo gora isaanii himachuu jaallatu namoonni akkanaa kun namoonni waamicha isaatti guddatan. Amma jarreen kun duuka buutuudhaan tajaajiltoota ta'anii walii gad
Garuu gaafa Phaawulos akkatti gaafatu maal jedhani nuti afur qulqulluu maal akka ta'e iyyuu hin beeknu. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Takka amma tun amma tokkoon ka'e waan akkasii balleessite ta'edha ani immoo dhugaa waaqaaf siinuu hin baane. Kun mallattoo fayyuu shibbuu keeti. Mallattoo nama waaqayyo ta'uu dhiisuu keeti. Akka moosiin eebbisa. Duban shamarran keessa hundi keessa waaqni sin haa eebbisu. Iyyummaa kana hin jaalattan. Wanta irreeta sirtan. Afurra maka sikka jiru beektu wanti himata otoo jedhe yaa Waaqa afur kunarraa yeeloo labaadha hunarraa ila yaa fayyuun barbaada. Hidhaa kanatti nama zeechartu charchi. Inni dhufu xirri sinirraa yaa. Leenci deegaltu torbee fayyitee dhugamee turte ishee. Dhiirroo ani sammachuun barbaadeera. Eera seeqara na dubbattee beekan. Eera boqonnaa tapha inni sitti beeku. Akka seeqaraan jedhamu. Uutaa alootaa. Irru kuttaa jedhan dhiise. Mbay na sabbisiin jedhama. Salphattuun isa seeqanii jalqibu moo seeqanii keessaa ba'edha. Hafuura qulqulluu yoo jettee hoo shamarreen dafanii hojjetaa cabsu malee akka shiruu bara kan dafa akka kana dhumu malee iddoo raajota agargoon ta'uu kan isaanii malokkoon shamarreedha. Waaqatti dhiyoodha bakka laphee isaanii banamaan dafanii qalbii diddiirratu dafanii waaqayyo wajjin walaru. Inni kan keenyaayi dhagaa gurraacha. Hafuura qulqulluu dafeen seeru seeqanii dafee keessaan bahu rakkisaan waaqayyoof garannaa ta'u. Kanaaf isaan kun hin beeknuudhaan nuyi hafuurri qulqulluun akka jiru iyyuu hin beeknuudhaan jennaan Phaawulos hin gammadee. Maaliin cuubamta reena cuubamta jennaan Yohaannis cuuphaa nu jedhanii nu cuuban bakka kan biraan arganne mallattoon nama waamicha isaatiif jiraachuu fedha qabu tokko famaanii jedhee dadhabbii isaa hin dhuftu. Dafee fayyaa dadhabbii ofii yoo himatan waaqnis nama gargaara namnis nama gargaara. Akka jedhe Yesuus isin warri dhamaatanii ba'aas turfate mataa gara gogoottaa. Egaa namoota gara Yesuus qabu yeroo qabdu yeroo sana warra ba'an tulfaate warra dadhabbii qabanidha. Kan waamame itti dhamaatanii kan dadhabdan gara gogoottaa waan jedhameefi namoonni akkanumatti beeku gara warra Yesuus warra dhaqu warra dadhabbii qabudha. Warra dhama'eetti dadhabeedha jedhee beeka waaqni sin gaddaaf namni sin gaddaaf. Luuk Yohaannis keessatti warri buddeen shanii fi qurxummiin lama dinqiif taamiraatii ta'e warra wallaalummaa isaanii beekanii guyyaa sadii guutuu midhaan dhiisanii qeesa dhiisanii ijoollee isaanii guurratanii wanti nutti taa'u miila isaa jala ta'e jedhanii warra ta'anii erga barsiisee booddee Phexros warri gara jabeeyyiin Kiristoos irraa gara laafummaa warri hin barin dhufaniitu Yesuus gadhiis aduun dheera keessa buluu waan nyaatanaa barbaadatan jennaan Yesuus akka jedhe lakkiin jedhe baratan biti amma yoo akkatti gadhiise maal ta'u karaatti kukkufu beela'aniiru dadhabaniiru kanaaf maal gooture sinumatu laataaf jedhe yoo akkatti gadhiise dadhabaniiru beela'aniiru karaatti maal ta'u hin kukkufu kanaaf isinitti maal godhaa laadhaafi jennaan Phexros sassasatti gattaan lafa onaa jirraa aduun dhiyeedhaa qaaliin midhaan immoo wuddiidhaa biddeen tokkittiin birrii lamadhaa yoo dhaqee waliin ga'e jennee nama amma kanaa waan laaluuf hin qabnu naan lakki isinuma laataafi jedheen. Maal biraa qabdu jennaan gurbaa tokko buddeen garbuu shanii fi qurxummii lama biraa qabaa jennaan hin taa'e. Waaqa sochii ta'ennaan hin ga'a. Waan tokko yaadtee waan tokko rifate waaqni gooftaa guddaa sochii ta'ennaan hin ga'a. Fidan Yesuus biddeen shanii fi qurxummii lama argeeti nama shantama nama dhibba maal ila mantisaa laalame dadhabbii isaanii beekkatanii dhufaniiru irraa barataniiru waan ta'e baay'iseefi namni 5,000 nyaatee abbaa warraa 5,000 maatii wajjin immoo 18,000 amma 21,000 ta'a jecha tilmaamamu waan xiqqoo kana nyaata. Mallattoon nama jireenya waamicha qabu jiraatu inni lammaffaan laphee banamaa qabu. Laphee isaa banamaa Yesuus ulfina waaqayyo abbaadhaan sagantii sochumatti dhiisee dhufee biyya lafaa kana gubbaatti nu barsiisuudhaaf ta'e. Amma har'aan namoonni waa'ee Kiristoos kana amanan namoonni Kiristoos irraa baratan danda'anii laphee banamaan qabaatan waliin laphee banamaan qabaatan ollaa isaaniif laphee banamaan qabaatan biyya isaaniif laphee banamaan qabaatan lapheen isaaniif banamaa miti.